Sagale Waaqayyo wali wajjin dhageenya mata duree ulfina Waaqayyo mul'isuu jedhu irratti ilaalla wali wajjin This morning the title is Manifesting the Glory of God. Macaafa qulqulluu keessa yookaan sagalee Waaqaa keessa iddoo tokko dubbisa Saduraa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 31 irra jiruun dubbisa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Egaa yoo nyaattan yookiis yoo dhugdan yookiis waanuma hojjettan hundumaa ulfina Waaqayyoof hojjedhaa. Therefore, whether you eat or drink, or whether you do all things to the glory of God. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Praise the Lord. Ulfina inni jedhu kuni glory means afaan Ingiliishiitiin glory jedha, afaan Laatiniinsaa garuu glorious jedhaan. In Latin it's called glorious. Glorious jechuun fame, which means fame jedha Ingiliffisa. Fame jechuun ulfina kennuuf yookaan guddisuu jechuudha. Glorious means exalting or giving honor. Guddisuu yookaan beeksisuu afaan Amaariffaan zinnaa isa jedhu sana jechuudha. That means exalting or announcing. Zinnaa inni jedhu beekamtii guddina aangoo jechuudha. And fame means a power and became famous. Afaan Oromoonsaa baay'ee bareechee jedha waan nama ajaa'ibuntumaa caalaa hooqubaa jedha afaan Oromoonsaa. And it's defined in Afaan Oromoo very well. Hooqubaa jechuun wanta dhala namaaf malle kan dhiyeeffamu Waaqayyo duwwaadhaaf uumaa duwwaadhaaf kan ta'u jechuudha. This means the only that deserve God. Uumaa duwwaadhaaf kan laatamu jechuudha. It is the glory that given for the creator of this. Uumaa duwwaadhaaf kan malu jechuudha. It is deserved for only for God of a creator. Akkaataa lamaan ulfina kan jedhu kana ilaaluu dandeenya. We can see the glory in two ways. Inni jalqaba. The first one is. Inni jalqaba. The first one is. Nama hojii gaarii hojjete tokko. Someone who did a good thing. Badhaasa wayii yeroo kennaniif. When you give a reward. Yeroo respect godhaniidha. Yookaan yeroo kabajaniidha. When you honor that person. Inni biraani. The other is. Waaqayyo isa hundumaa gararraaf yeroo ulfina kennaniidha. And giving for the God, the Most High God. Inni namni ulfina namaaf kennuuf inni Waaqayyoof ulfina kennan tokko miti. The glory that should be given for man and God is quite different. Argitaniitu yoo ta'e. If you have seen. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 14. Luke chapter 1 verse 14. Yoo dubbistani. If you read this. Tiksoonni sunii jedhu. The shepherds. Yeroo Yesuus dhalate. When Jesus was born. Akkuma dhaqanii Yesuusin argani. As they saw Jesus. Waaqayyoon hin galateeffatani hooqubaa sin kennaniif jedha. They glorify God and they exalt Him. Hooqubaas hin laatanii jedhaan. They give exaltation for God. Hooqubaa laatan jechuun Waaqayyoon hin kabajan jechuudha. Exaltation means giving respect. Waaqayyoof kabaja kennanii jechuudha. Glorifying God means. Hooqubaa inni jedhuuf ulfina inni jedhu kun wal caala kiiloonsaa. And the exaltation and the glory is different. Hooqubaa inni jedhu kunii fi ulfina kan jedhu kun wal caala. It's different. Hooqubaani dhala namaa duwwaadhaaf kennama. Waaqayyo duwwaadhaaf kennama. Exaltation only given for God. Ulfinni garuu kabajni namaaf nama waan waa hojjeteef kennamuu danda'a. Respection or honor might be given for man. Hooqubaan garuu Waaqayyo duwwaadhaaf kennama. But it is only for God. Waaqayyoon waaqessu wajjin wal qabata. It is connected with worship. Namni a person Waaqayyoon kan waaqessu to worship God. Nama duwwaa miti. Not only a person. Waaqni kuniif lafti kun Waaqayyoon hin waaqessa. Every creature worship God. Akkasana sagaleemtu Waaqayyooyyuu. The word of God says. Nama galata koof hin uummadhee jedha. I created man to praise me. Waaqayyo hundumaa caala biqilaanis laftis galaannis samiinis hundinuu uumamni Waaqni uume hundinuu Waaqayyoon hin galateeffatu waaqessu. Every creature worship and praise God. Addumaan garuu Waaqayyo nama kan inni uume galata addaaf uume.
But God created man for his exaltation to give him praise. Iddoo kanatti Phaawulosi Paul says, yeroo nyaattan, when you eat, yeroo dhugdan, when you drink, yeroo teessan, when you sit, yeroo kaatan, when you walk, waan gootan hundumaa everything you ulfina do, Waaqayyootiif godhaa jedha. do it for the glory of God. Waan raawwattan hundumaa Everything that you do, ulfina Waaqayyoof akka ta'u godhaa jedha. make it for the glory of God. Kabaja Waaqayyoof akka ta'u godhaa jedha. Make it for the honor of God. Gaafa nuyi Waaqayyoof ulfina laannu, When we glorify God, Waaqayyo ulfina nuuf kenna. God will give us Yeroo glory. nuyi Waaqayyoon kabajnu, When we respect Waaqayyo God, nu kabaja. God will honor Gaafa nuyi respect us. Waaqayyoof hooqumaa laannu, When we exalt Him, nurratti immoo bantii Waaqaatu banama. the heaven will be open. Kanaaf Therefore, samiinis, the heaven, laftis, the earth, Waaqayyooni God, hin waaqessa. they worship. Nama cina keessa jiru harkaan qabaati. Waaqayyoon hin waaqessita jedha. You worship God, say person next to Inni you. immoo balbala sitti bana jedhaani. And He will open the door to you. Yesuus guddaadha. Jesus is great. Ulfinni Waaqayyoo The glory of God, kana dura dubbadheera. as I said before, Ulfina Waaqayyoo fi for the glory of God fuulli Waaqayyoo tokko. and the face of God is the same. Nana akka tanaa dubbistu barbaada iddoo tokko. Seera ba'uu 13:18 amma 34. Museen immoo adaraa ulfina kee na argisiisii jedhe. Dhaggeeffadhaa. Museen jedhe adaraa ulfina kee arguu barbaada. Ulfina kee argisiis jedhee jedhe. Waaqayyo immoo deebisee Waaqayyo immoo deebisee gaarummaa koo hundumaa fuula kee dura nan dabarsa. dhaggeeffadhaa. Gaarummaa kee hunduma fuula kee duran dabarsa. Ani si duratti maqaa koo Ani si duratti maqaa koo Waaqayyo jedhee nan hima. dhaggeeffadhaa. Ani si duratti maqaa koo Waaqayyo jedhee nan hima. Namuma ani faara itti toluu barbaadutti faara nan tola. dhaggeeffadhaa. Nama itti faara toluu barbaadutti faara nan tola. Faara toluu jechuun maal jechuudha? Na dhaggeeffadhaa qaa. Faara inni jedhu faara tola. Faara nan tola jechuun fuula koon itti tola jechuudha. Ani faara koon sitti tola inni jedhu fuula koo sagaarii sitti agarsiisa jechuudha. Ishi. Namuma ani araaratti argisiisuu barbaadutti araara nan argisiisa. dhaggeeffadhaa. Araara kana agarsiisuu barbaadutti araara nan agarsiisa. Namni fuula koo arge jiraachuu waan hin dandeenyeef dhaggeeffadhaa. Fuula koo namni arge jiraachuu waan hin dandeenyeef ati fuula koo arguu hin dandeessu. ati fuula koo arguu hin dandeessu. Kunoo ana bira as iddoo kana kattaa irra dhaabadhu. dhaggeeffadhaa. Ana bira ilaala. Waaqayyo yeroo hundumaa nu bira jira. Eessa bira jedhe? Ana bira Ana bira. Asuma kattaa kana bira dhaabbadhu. Ana bira. Waaqayyo yeroo hundumaa nu wajjiniin jira. Namoonni baay'een Waaqayyoon ilaalu kunnoo fageessan ilaalu. Waaqayyo yommus ana bira kattaa kanarra dhaabbadhu ittiin jedhee jedhe. Ana bira kattaa kana bira dhaabbadhu. Maaliif beektu? God is a person. Waaqayyo qaama. Waaqayyo eenyummaadha. Garuu Waaqayyo hafuura qaamaan hin argamu. Garuu Waaqayyo eenyummaadha. He's a person. Sini galeera. yeroo ulfinni koo darbuutti jiru dhaggeeffadhaa. Yeroo ulfinni koo darbuutti jiru. holqa kattaa keessa sin kaa'a. dhaggeeffadhaa. Sila dhaabbadhuu jedhe. Sila duratti dhaabbadhu. Asuma kattaan dhaabbadhu. Amma immoo kattaa keessa si kaa'edha. Amma ani darbuttis harka kootiin sin golboofa. dhaggeeffadhaa. Amman darbutti. Ayaachuu. Amman darbutti. Harka kootiin maaliin godha? Sin golboofa. Jiraachuu hin danda'u waan ta'eef fuula Waaqaa namni arge ishee. Ani harka koo si duraa nan fuudha. Ani harka koo si duraa maalan ta'a? Nan fuudha. Nan fuudha. Yaa sirrii. Ati immoo dugda koo in argita. Laa dhaggeeffadhaa. Ani jedhe Waaqayyo Museedhaan. Kattaa keessan si kaa'edha tokko. Harka koo si dura qabaa'edha lama. Harka koo immoo si duraan fuudhaa'edha sadii. Nan darbaa'edha dugdatu argitaa'edha. Fuulli koo garuu hin argamu jedhe. Fuulli koo garuu hin Fuulli koo argamu. garuu hin argamu. Exodus chapter 3 verse 8. And he said, please show me your glory. Then he said, I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion. But he said, you cannot see my face,
for no man shall see me and live. And the Lord said, here is a place by me, and you shall stand on the rock. So it shall be while my glory pass by that I will put you in the cleft of the rock, will cover you with my hand while I pass. Then I will take away my hand, and you shall see my back, but my face shall not be seen. I have mercy for you. For those, you will see the glory of God. Amen. You will see the glory of God. Say, person next. Maljade Jesus maljade Marthaadhaan amani malee maal argite? Ulfina Waaqayyoo argite. Amani malee maal argite? Ulfina Waaqayyoo nama cira keessa believe you will see the glory of God. Amani malee jedha. But believe Ulfina Waaqayyoo argite jedha. you will see the glory of God. Ayachu ulfina Waaqayyoo argu namni fuula koo argu hin danda'u. By the way barri sun baraka kumoofaa ture. Waaqayyoo abbaan ulfina isaa yookaan fuula isaa karaa Kiristoos Iyesuus nutti of mul'ise. God manifested his face through Christ to us. Museedhaan Moses akkasittiin jedhe Waaqayyo. said, Museeni Moses, ulfina kee arguun barbaada. I want to see your glory. Gaafa Waaqayyoon kadhattan maal kadhattu? What do you pray when you pray to God? Namoonni baay'een gaafa Waaqayyoon kadhatani Many people when they pray, harka Waaqayyoo kadhachuun barbaadan. they do not pray for the hand of God. Museeni But Moses, lafa onaarra waan jiruuf in wilderness, filannoo biraa waan hin qabneef he has no other alternative. dirqama fuula Waaqayyoo dirqama ulfina Waaqayyoo barbaachise. It's must to look for the glory of God. Lafa onaarratti A wilderness place. ulfina Waaqayyoo barbaachisa. It's necessary the glory of Biyya God. lafaarra jiraachuufi To live in this world, ulfina Waaqayyoo si barbaachisa. you need the glory of God. Tajaajiluudhaafi To minister, ulfina Waaqayyoo si barbaachisa. you need the glory of God. Ulfinni Waaqayyoo si duukaan ta'u yoo ta'e If the glory of God is bara not kee with you, guutuu you throughout your life, akkuma rakkattetti hafta. you've been disturbed. Museeni Moses, filannoo biraa kan hin qabaan hin qabneef because he has no alternative, anamma ulfina keen argu barbaada. now I want to see your glory. Anamma harka keen argu barbaada. I want to see your hand. Ayyachu ulfina Waaqayyootu hin argine ta'e Museeni If not see the glory of God, galaana Moses, diimaa hiruu hin danda'u. he can't divide the Red Sea. Ajajee maannaa waaqarraa dhangalaasuu hin danda'u. He can't get manna from the heaven. Ajajee bishaan kattaa keessaa yaasuu hin danda'u. He can't bring out the Ulfina water from the Waaqayyootu rock. barbaachisa. The glory of God is must. Inni kun akka barbaachisu waan beekuuf Because it is very important. anamma ulfina keef fuula keen argu barbaada. Now I want to see your glory under your face. Fuula koo arguu hin dandeessu. You can't see my face, Garuu ulfina koo hin argita. but you will see my glory. Dudda koon sitti galagalchee I darba. will show you my back. Dudduma koo iyyuu argite Waaqayyo. If you see my back, Ulfina koo argita jedhe. you will see my glory. Wanti na ajaa'iba iddoo kanatti What surprise is, kattaarra dhaabadhuutti hin jedhu. stand on rock, say it. Na bukkeen moo dhaabbadhaan si bukkeen jiraa jedheen. I am near to you, stand, he says. Waaqayyo yeroo hundumaa nu wajjiniin jira. God always with us. Waaqayyo yeroo hundumaa nu bukkee jira. God always Nama near jira keessa us. hin jiru kan qabaa raasa Waaqayyo yeroo hundumaa jedha. God always Si wajjiniin jira jedhaan. with you. Ulfina Waaqayyo argitee baata jedha. You will see the glory of Harka God. Waaqayyo argitee baata jedha. You will see the Harka hand keessan ol of God. qabaa. Maqaama Yesuusiin ganama kana ulfina haaraa argitee baataati. You will see the glory of God this morning. Harka kee deebisin. Maqaa Yesuusiin fuulli kee jijjiiramee baa. Your face will be Iyyaa changed. jijjiirameen baa jedhaaka. Say, I will be changed. Ayyaachuu Phexrosiif Yohannisiif Yaaqoobii Yesuus Kiristoos Yesuus jedhama. Fuudhee gaaratti ol ba'e jedha. Jesus took them, Peter and John, to the high mountain. Yesuus akkuma dhaqee gaararra dhaabbate. As he stand on the mountain, Utuu bartoota kana nama sadanii wajjin jiru. as he was with the three disciples, Ulfinni guddaan hin dhufee jedhe. a great glory came, Duumessi sin uwwisee jedha. and covered by Fuulli clouds. isaa inni ifee jedha. His face shine, Ulfinni Waaqayyoo isarra dhufee jedha. and the glory of God has came Sagaleenis to Waaqa him. keessaa hin dhaga'ame jedha. The sound descended from the heaven. Sittan himaa sagalee Waaqayyoo kan dhaga'uu dandeessu yoo ulfina Waaqayyoo dhageesse argite duwwaadha. If you see only the glory of God, you will see the sound of God. Ulfinni Waaqayyoo fidamuu gad fiduun kan danda'amu በብር አይደለም በሀብት አይደለም
Qabaachuudhaan dhabuudhaan miti. Ulfinni Waaqayyoo fuula Waaqayyootti argamuudhaan gadi dhufa. The glory of God is come manifested by looking the face of God. Qabaachuudhaan miti. By not by Baay'ee having money. barachuudhaanis miti. It's not by Hiyyoomuudhaanis miti. It's not by Harka qullaan ta'uunis miti. it's not by Ulfinni Waaqayyoo fuula Waaqayyootti argamuudhaan gadi dhufa. the glory of God will manifest as you Fuula stand before the Waaqayyootti God. argamtee jirta yoo ta'e ulfinni Waaqayyoo sirra dhufa. If you are present before the Lord, the glory of God will come to you. Ganama kana This morning ulfinni Waaqayyoo si duukaa ta'a. you will see the glory of God. Namni keessan jiran kan qaba raasaa. The glory of God will be Ulfinni with you. Waaqayyoo si duukaa ta'a jedha. The glory of God be with you. Jedha ittima. Be with you. Hallelujah. Maqaama Yesuusin ulfina haaraa fuutee baataati. Jesus' name you will have a new glory. Gaafa ulfinni Waaqayyoo dhufu When the face of God is wanta takka argitee hin beekne arrived, argita. you will see something unusual. Wanta takka yaaddee hin beeknetu siif ta'a. You will get something that's never expected. Namoonni baay'een ulfina Waaqayyoo kan arguun barbaadan. Many people are not looking for the glory of God, Museen garuu ulfina kee arguu barbaada. but Moses says, I want to see your glory. Phaawulos immoo yeroo waan kamiin yeroo gootan ulfina Waaqayyootiif godhaa jedheen. Paul says, whatever you do it for the glory of God. Ulfina Waaqayyootiif godhaa. Do it for the glory of God. Ulfina Waaqayyootiif taasisaa. Make it for the glory of God. Yeroo nyaattan, When you eat, yeroo dhugdanis when you drink, ulfina Waaqayyootiif godhaa. make it for the glory of God. Waaqayyoon kabajaa jechuu isaati. That means glorify the Maqaama God. Yesuusin har'aa kaasee From today wanti on, isin in Jesus' gootan name, hundinuu ulfina Waaqayyootiif ta'a. whatever you do, be with the glory of Nama God. cidha keessan jiran kan qabaa ulfina Waaqayyootiif ta'a jedha. It will be the glory of God. Hallelujah. For the glory Nagaan of God. isiniif haa ta'u. Peace be with you. Ulfinni Waaqayyoo karaa inni ittiin jireenya keenya irratti mul'atu wanta ja'a gaggabaabsine ilaalla. Let me tell you 6 things in which the glory of God is manifested through our life. Innis That is, cubbuu keenya tokko cubbuu keenya beeksisu. the first thing is repenting and confessing our sin. We must confess our sin before the Lord. Dirqama yeroo kamiin cubbuu keenya beeksisuu nurra jiraata fuula Waaqayyoo. We have to repent and confess our sin before the Fuula Lord. Waaqayyootti cubbuu keenya beeksisuu nurra jiraata. We have to confess our sin before the Lord. Sagaleen Waaqayyoo hundinuu yakkaniiru ayyaanni Waaqayyoo namatti hir'ateera jedhaan. All are signed because of this the glory of God is shortened to all men. Hundumti keenya yakkineerra. We all sinned. Hundumti keenya yakka gooneerra. We all make guilty. Hundumti keenya yeroo hundumaa yakkaa oolla. We make guilty every day. Namoonni yakka karaa tokko duwwaa karaa lama duwwaa ilaalu. Making a sign is not only one Dhalli namaa direction. yakka kan inni yakkaa oolu karaa tokko karaa lama duwwaa miti. It's not only one way. Namni karaa hedduu Waaqayyoon yakkaa oola. We sin in many ways. Kanaaf fuula Waaqayyootti cubbuu keenya beeksisuun nurra jiraata. We have to confess before the Cubbuu Lord. biyya keenyaa beeksisuun nurra We jiraata. have to confess for our country's sin. Confess gochuus dubbachuus irra jiraata. We have to confess before the Lord. Cubbama akka taate agarsiisuus irra jiraata. We have to show that we are sinner. Namni kamniyyuu qulqulluun hin jiru. No one is righteous. Karaa Kiristoos garuu qulqulloota taaneerra. But through Christ we are Namni righteous. hundinuu qajeelaan hin jiru. No one is righteous. Karaa Kiristoos garuu qajeelota taaneerra. We are became holy through Christ. Garuu yakka guyyuutti goonu fuula Waaqaa beeksisuun nurra jiraata. So we have to confess our sin before the Lord. Confess gochuus irra jiraata. Dubbachuus irra jiraata. You must confess your sin before the Lord. Yakka kee dubbachuun beeksisuus irra jiraata. You have to confess your sin before Harka the keessan Lord. ol kaasa. Yaa Waaqayyo jedha. Ani si yakkeera. I made Ani sin. cubbuu godheera. I made sin Karaa kee garuu through you. ani qulqullaa'eera. I am holy Dhiiga keessa qulqulluudhaan. by your blood. Ani miiccadheera. Ani amma nagaan qaba. Ani karaa kee bilisa ba'eera. Cubbuun koo naaf dhiifameera jedhaaka. Iyya ameen jedhaaka. Namoonni baay'ee waan cubbuu namaatiifi Because of their sin, bakka bu'anii dubbachuu barbaadu.
Some people want to complain that others sin. No one is speak on your behalf. There is no intercessor about your sin. There is no representative for your sin. Jesus is representing you once, and you have to announce that Jesus died for. You have to announce that Jesus is forgiving you. You have to confess your sin that you get forgiveness through Christ. The word confess means speak on. It means declaring. And repenting every day. Repenting every day. So as to approach to the Lord. Then the glory of God will come to you. Your hearts break. And those approach to the God, if you want humbly the God will give you something. Give you new glory. Let me tell you that. In many ways, we have to approach to the Lord. Ano irra daddarba ko beka. An irra daddarba ko isan irra daddarbe beka. Cubbun kos gaafa hunduma ija koo dura jira. Cubbun ko gaafa hunduma ija koo dura jira. Ani si yakkeera. Ani si yakkeera. Siuma duwwaan yakkes. Sima duwwaan yakkes. Wanta ija kee duratti hamaa ta'e hojjedheera. Wanta ija kee duratti hamaa ta'e hojjedheera. Ati immoo dubbii ana irratti dubbatteen qajeelaa. Dubbii ana irratti dubbatteen qajeelaa. Firdi faraddenis qullaa ta'uun kee hin beekama. Firdi faraddenis qullaa ta'uun kee hin beekama. Bakka Daawit confess gochaa jira ofirratti dubbachaa jira. For acknowledge. Anoo jedha irra daddarbaa koo beeka. Cubbuun koos gaafa hundumaa ija koo dura jira. Ani si yakkeera. Sima duwwaan yakkees. Wanta ija kee duratti hamaa ta'es hojjedheera. Ati immoo dubbii ana irratti dubbatteen qajeelaa. Firdii faraddeenis qullaa ta'uu kee in beekama. Jedha ammas yaa Waaqayyo jedha ulfina kee natti agarsiisi. Ulfina kee arguun barbaada. Harka kee arguun barbaada. Irree kee arguun barbaada. Narratti mul'isi jedhaane. Maqaa Yesuusin isin irratti mul'ateera. Jesus' name upon you. It's manifested the glory of God on Nama you. jira keessan jiru harkaan qaba raasa sirratti ulfinni Waaqaa mul'ata jira. The glory of God will manifest it through Sirratti you, ulfinni on you. Waaqayyoo mul'ata jedha. The glory of God will manifest it on you. Inni lammaffaani The second one is warra biraaf dhiisu. and forgiveness. Nama biraaf dhiisu. Forgiving for the other. Nama biraaf dhiisu. Forgive for the others. Nama biraaf dhiisu jechuudha. Namoonni tokko tokko Some people, garaan isaanii dhiifaman beeku. they have no forgiveness life. Yeroo hundumaa qiimiidhaan adeemu. They have complained always. Addunyaa kana irratti Waaqayyo kan inni jibbu nama dhiifaman gooneedha. God dislikes those grievances. Yoo namoonni baay'een hin dhiisu jedhu. I do not forgive him An or dhiisuun her. takkaa dhiisuun danda'u jedhu gaafa sin araarsa. I do not. It's not possible to forgive. They said. Takkaa dhiisu nama dhufu namoota baay'een nu bira dhufa. An takkaa yoon kanaaf dhiise akkamittiin an dhiise namicha kanaaf dhiisuun danda'ani. Dhiisuun danda'u takkaa dhiisuun danda'u namittii kanaaf dubartittii kanaaf dhiisuun danda'u namoonni baay'een. They said, I can't forgive for this person. Namoonni baay'een immoo irra keessa dhiisu. The other is they are deceiving, Afaan duwwaadhaan dhiisu. just for deceiving. Keessaan dhiisuutu nurra jiraata. But we have to forgive internally. Zittani mani Yesuus iyyuu utuu nuyi waan hamaa goonu dhufee dhiifama nuu godhe. Jesus gave us forgiveness even though we do bad things before Namooti him. baay'een araara buusuun barbaadan. Many people do not like to give
mercy. Araaraaf kabraan barbaachisu. There is no other for mercy. Barbaachisu. No need of. Namni araarsuuf ta'u kan biraan hin jiru. There is no other mercy giver. Araarri kan biraanis dhaabbate hin jiru. There is no other mercy. Yesus Kristos duwwaadharraa kan It's hafe. only Jesus Christ. Namoonni baay'een Many people araara gochuun barbaadan. do not like to give Obboleessa isaaf obboleettisaaf forgiveness dhiisuun barbaadan. for their brother, for sister. Qiimiidhaan qabatanii waliif gadi naanna'u. They live with grievance Qiimii qabatanii naanna'u. and they died with this. Inni iftu yoo taate If you not forgive, Waaqayyo siif hin dhiisu. God will not forgive you. Hin dhiista yoo taate If you forgive, Waaqayyo siif hin dhiisa. God will forgive you. Gaafate namaaf dhiiftu When you give forgiveness, ulfinni Waaqayyo sirratti mul'ata. the face of God will shine to you. Waldaan kiristiyaanaa yeroo ammaa The church currently jibbaan kan guutteedha. filled by dislike, Namoota hate. hedduu gidduu jaalalli hin jiru. There is no love within different people. Sabaaf saba gidduu jaalalli hin jiru. There is no love between nation and nation. Biyyaaf biyya gidduu jaalalli hin There jiru. is no love between the countries. Hawaasaaf hawaasa gidduu jaalalli hin jiru. There is no love between the society. Kanaaf eebbi namoota baay'ee kanaaf qabame. That's why the blessing of many hold. Namoonni yeroo hundumaa qiimiidhaan adeemanii Those people lead their life with grievance. bara isaanii guutuu hin eebbifaman. They could not bless their Eebba throughout their isaan life. qaban, eebbi isaan qaban hundinuu gogaa ta'ee hafa. Their blessings remain dry. Dhiifama gochuu yoo barbaadde, If you want to give forgiveness, dhiifama gochuu yoo barbaadde ganaa jaarsummaan barbaachisu. no need of other men Nama kan biraa bira dhaqxee gaafachuus hin barbaachisu. no need of asking other people to Namoonni meditate baay'een you. namaaf dhiifama gochuuf nama gaafatu. To forgive, they ask people, many people. Isinittan himaan. Let me tell you, Dhiifama namaaf gochuuf nama hin gaafatin. do not ask person to give forgiveness. Reconciliation gochuudhaaf nama hin gaafatin. So as to give reconciliation, do not ask the other. Nama biraa hin gaafatin. Do not ask the other. Ofii kee duwwaa gaafadhu. And agree with yourself. Nama cina keessa hin jiru harkaan qaba hammadhaame. Hold the person next to you. Hallelujah. Itti marmaa kama. Ansiif dhiiseera jedhaa. Hin beekamu jedhaa biyya bakka buunaa saba bakka buunaa ansii dhiiseera jedhaa. Waaqayyo naa dhiiseera ansii dhiiseera jedhaa. Kaa dhaabadhaa. Hallelujah. Waaqayyo nuuf dhiiseera. Iyyaa galata fidaa Waaqayyoodhaaf. Namatti gadditan kamiif ammuma dhiisa. Namatti gadditan kamiif ammayyuu amma galaa guyyaa kana galaa bilbilaati dhiifama sii godheera jedhaa. And forgive for everyone that you get Namatti gadditanii jirtan kamiif. for every person that you get angry. Hadha Today, akkasii baataniin as you go home bilbilaa and call him, siif dhiiseera. I give you forgiveness. Lammata sittin gaddu. I do not want to complain you. Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 12. Ammoo 14:15 dubbifta 13 irra dabarte. Matthew chapter 6, verse 14 and 16. Soora har'aa bor nu barbaachisu har'a nuuf kenni. Namootaaf irra daddarbaa isaanii yoo dhiiftaniif abbaan keessan inni waaqarraa immoo isiniif hin dhiisa. Dhaggeeffadhaa. Namootaaf irra daddarbaa isaanii yoo dhiiftaniif abbaan keessan inni waaqarraa maal taa'edha? Isiniif hin dhiisa. Garuu isin namootaaf yoo dhiisuufii baattan Dhaggeeffadhaa. Garuu isin namootaaf dhiisuu yoo baattan abbaan keessan immoo irra daddarbaa keessan isiniif hin dhiisu jedhe. abbaan keessan immoo irra daddarbaa keessan isiniif hin dhiisu jedhe. Yoo isin namaaf dhiiftan abbaan keessan isiniif dhiisa jedhe. If you forgive for men, God will give you Yoo forgiveness. isin hin dhiiftan ta'e immoo inni waaqarraas abbaan keessan isiniif hin If dhiisu. not forgive, the God of heaven will not forgive you. Dhiisuu qabduu jechuudha. You have to forgive, that means. Dhiisuu qabduu jechuudha. You must to forgive. Yoo dhiiftan If you forgive, ergaan isinii qaba ganama kana. I have a message for you this morning. Isa dhugaa gooftaa. Nama isin itti yakkitanii jirtan yookaan isin miidhee jiru yookaan nama miitanii jirtan baatanii dhiifaman gaafattan yoo taatan. If you not forgive, Isa kana isiniif hadhiisa. Yoo dhiifama gaafattan garuu eebba guddaaf ajaa'ibsiisaatu gad isiniif dhiifama. if you ask forgiveness, you will have a great blessing. Lola jechuuni Fighting means boksi duwwaadhaan dhaabbatanii wal dha'uu duwwaa miti. it's not physical fighting means. Yookaan dullaadhaan wal haleeluu duwwaa miti. And not only beating with each other by stick. Lola isa jedhu kanan isinitti hima.
Let me tell you, fighting means. Lolli kan inni jalqabu in our mind. Sammuu keenya keessaa jalqaba. The fighting started in our mind, Yaada keenya keessaa jalqaba in our lolli. ideas. Namoonni baay'een Many people, yaadi isaanii waliif qulqulluu miti. they are not quite for their clear for their ideas. Sin jaalladha giiftii qottan fayyaadha. They shake each other, greet each other's Garaan garuu eeboo isaa amma gana externally, waraana asiifachi. Asiitti marma miti. but they greet each other, Eeboo isaa amma kana gawummoo asiichi waraana. but they trampled by their internally. Namoonni akkasii dhiifaman qaban fuula Waaqayyootti. They have no forgiveness before the Lord. Those Namoonni people, akkasii fuula Waaqayyootti takkaa dhiifaman qaban. no forgiveness for those people. Akkas goota yoo ta'e garaa kee qulqulluu naman jaallatu yoo ta'e ofumaa rakkattati biyya lafaa kanarra. If you are not loving someone with full of your heart, Eebbifamuus hin dandeessu. you will not blessed. Ofumaa rakkatta. You just trying tired. Namoota tokko tokko Some people, yeroo araarsitanii deebitanii when you meditate them, abaluuf jedheeti malee abaluun saalfadheeti malee akkoo namittii kanaaf dhiisuun barbaanne jedhuun. they said, I don't want to forgive for this person, but Nama saalfattee hin godhin. do not do for sake of person. Nama saalfattee takkaa hin godhin. Do not do for the sake of Waaqayyoon person. sodaadhu isa jalqabaa. And first fear the God. Ani waa sin godhu. I do nothing to you, Ani waa tokko sin godhu. and the others do nothing to Sagaleen you. Waaqayyoo The word of God. isa foon ajjeesu sodaatinaa jedha. Do not fear a person that kill Isa your flesh, fooniif lubbuu ajjeesee qiliileetti gatu sodaadhaa jedha. but the God that kill your soul and the flesh and the Namoonni soul to the baay'een nama head. foonii Fear duwwaa him. sodaatu. Some people fear a person that kill a flesh. Hin barbaachisu jechuu kiyya miti. It doesn't mean that. It doesn't mean Garuu that. But Waaqayyoon sodaachuudha jalqabi. the first thing is fearing God. Kanaaf namoonni baay'een dhiifaman qaban. That's why many people not Dhiifama give gochuun forgiveness. barbaadani. They do not like to forgive. Kana yoo goone If you do this, ulfinni Waaqayyoon irratti the mul'ata. glory of God will Araarri manifest. Waaqayyoon irratti mul'ata. The mercy of God will Ergaan manifest. isinii qaba. I have message. to Araara, you. Mercy, ulfina, glory, ayyaana, grace, eebba guddaa blessing. fuutanii baatu ganama kana. You will have this morning. Maqaa Yesuusin isin irratti ta'eera. In Jesus' name, Iyya narratti ta'eera jedha. it's done on you. Isin irratti ta'a. You will Waaqayyo receive hin it. godha. God will give you. Inni biraani The other, Waaqayyotti amanuudha. and the believing God. Kanaan ulfinni Waaqayyoo mul'achuu danda'a. And by faith, it's manifested. Rooma 4:20 naa dubbisi. Romans chapter 4, verse 20. Inni amantiitti jabaatee Waaqayyoof hooqubaa dhiyeesse malee Dhaggeeffadhaa. Amantiitti jabaatee Waaqayyoof hooqubaa dhiyeesse malee amanuu dhabuudhaan abdii Waaqayyo kenneef hin dhabne. amanuu diduudhaan abdii Waaqayyo kenne hin dhabne. Hayaachuu gaafa amannee hooqubaa dhiyeessinu When we believe and praise the God fuula Waaqayyootti before the God, yeroo amannee hooqubaa dhiyeessinu ulfinni Waaqayyoon irratti mul'ata. and the glory of God will manifest it upon our life. Dhaggeeffadhaa. Kakuu bira ga'uudhaaf To reach your covenant Amanuutu promise, nurra jiraata. you have to believe first. abdii dubbatame harkaan qabachuudhaaf What you have heard, a promise amanuutu nurra jiraata. to have, you have to believe it. Waaqayyo God warra amanitti ulfina isaa mul'isu. do not manifest His glory for those Warra hin doubters. amannetti ulfina isaa mul'isu Waaqayyo. Do not manifest Warra amananii His wajjin glory. ulfina isaa mul'isa Waaqayyo. for doubt. He manifests His glory for people who believe. Isinitti himeera. I have told you that. Diinota amantii isinitti himeera. The enemy of faith is Sodaaf shakkiidha. and doubt and the fearness. Namoonni baay'een Many people amanuu hin danda'an. do not like Inni shakku. to believe. They Sodaat. doubt. They doubt and the fear. Himmamu. They doubt. Dhuguma ta'a moo hin ta'u? Hin ta'a moo hin ta'u? Can it be or not? They Miila doubt. namaan jiraatu. They doubt. Move here and there. Hin ta'a jedhi itti adeemi. Believe and go ahead. Hin ta'ati hin ta'a jedhi itti adeemi. It will be done and go ahead. Nama cina keessan jiru harkaan qabaati. Hin ta'ati hin ta'a jedhi itti adeemi jedha. It will be done. Go ahead. Na dhageessanii? Hin ta'a jedhi itti adeemi. It will be done. Nama cina keessan jiru harkaan qabaa raasa. Hin ta'ati hin ta'a jedhi itti adeemi. It done. Cabsitanii boo barbaaddu? Would you like Hin to ta'a break jedhaa itti through adeema. and go? Ergaan isinii qaba Go ganama kana. forward. Hin ta'a jettee yoo itti adeemte wanta cabuu dideetu cabasi dura. If you say it will be done, it will be done. Wanta hin ta'a jettee
dubbateen taarraa kaasa sirratti. What you believe, it will be done to you. Warra amanan waaqayyo afaan isaanii kabaja. God respect for the believer. ሌላ ነገር ስለሰራ አይደለም። Not only thing. በእግዚአብሔር ተማምነ የምትናገር ሁሉ ይሆናል። What you believe in God and the waaqayyo ተመንተ ከነቱ ዱበተው እንዲሁ ይታ. By believing God and say it will be done. ለመጭነኬ ሰንጅራር ካንቀባ waaqayyo ጅቻ አፋን ከ ከበጀ ጀዳ. Say person next to you, God will honor your word. أنا ما ستنما مقام يسوع أما هنتا وانا تنتا إنت. In Jesus' name. إتدامي كارو. إن صدات إتدامي. إيا إن صدات وجناكا. I will not fear. أنا ما مجناكا. I will not مقام doubt. يسوع أفورا ما ميسن الرج أبشرانه. I remove it, the spirit of doubt upon your life. In Jesus' name. Giddu giddun tayina. Do not move here and there. Yokan isa kesaba. Or get out of it, Yokan gutummat kesa telefon of na. or intern totally. Jesus yero dubbatu. When Jesus says, walda torban sana kesa walda tokkon. among the 7 churches, one church, Atijet. you Yokan ho'amit atijet. are not hot Yokan abana amitieda. or not cool. Ofman narakistat. You are served me. Afan ko kesa. You are bored me. Pum edesu tufuf kairayet. I want to throw to you throughout Namota on giddu my gale mouth. sanjallatu waaqayyo. God did not like a medium person. Warri giddu gale yini. The medium person, Walda yero dhaqan faarfatu namaaf jedhani. they worship in the church, Yero gadi ba'an hin jiran. but when get out of the church, they Warri are kaan not. immoo The others, waaqayyo kanatti obbutuun barbaadan. they do not approach to the God. Achi siqanii dhaabbatanii ilaalu. They look far. Warra godhe jirani. The meter people Waaqayyo sossobee lafaa kaasa. and rise them, Hin jiran waan ta'eef lafaa kaasa. and God will rise them. Yookaan immoo warra guddatan immoo Those are itti growth dabalee guddisa. and the Warri glory, giddu galeeyyiin kuni but the middle yookaan one, guddatanii naman ta'an. they do not grow up Yookaan du'anii lafan ta'an. and they do not die. Kiristinnaan isaanii bakka beektumni nama antiniin qabe. They have middle life. Paralaayizii namoota tokko tokko paralaayizii isaanii deema kiristinnaan They isaanii have paralaayizii. unchangeable life. Namaan socho'uu barbaadu. They depend. Ergaan isinii qaba. Har'aa kaasee afura paralaayizuu masirraa dheeraane. I removed it, the spirit of paralyze for your life. ብዙ ሰዎች ፓራላይዝ ናቸው። Many people are living ከውን በርባደ paralyzed. That they socho'uu do በርባደ not አዴሙን move. በርባደ They do not walk. በቃ እንዴም ወልዳነቁ They go church. የሰንበት ደንበኞች ናቸው። They attend all every Sunday. ደንበኛ ጉዮተ ሰንበታቲ They attend Sunday. አከነማ ይቁቢ ደቁ በቃ ወልዳ ደቀኒ እንትን ይገተኒ ይገሉ They attend and go back. ዮካን ሆአታ Be hot ዮካን ሞከ ቢሻን ሰፍሪጂ ከሳ ጨቢታ or be cool. ዮ ጨቢታ ተንፈስን ቶይዘሽን ካሰዋ If you are cool, God will ዮ ግዱ get you ገሌ hot. ሰታተን ገሩ ሆ ኦፊስን ታተን ጨባው ኦፊስን ታተን ግዱ ገሌ ሰጡ ኦፊስን ሚጀቱ ማለፊስን ሚጀቱ The middle one is not coming. ከናፍ ጀለ ኢየሱስ That's why Jesus, ኤርጋን ስኒ ቀባ I have a message for you. ጀባችቱ ስንረጅራታ You have to መቃ strong. ኢየሱስን ኡልፍና ለፋስን ካሰራ In Jesus' name, I lift you up. አሲባ ተገነመ ከን You go out this ኡልፍና morning, ዋቀዩ አርግቴ ባታ you will see the glory of God. በዘዌ ዋቀዩ ነመን በርባድ ነመ ኡልፍና ሳገድ ፊዱ በርባዱ በርባደ ዋቀሽ God wants you to manifest His glory. ከናፍ ኤሮ ከደተን የደ ኢየሱስ That's why when you pray, ሞትማን ከን ዋቀራ your kingdom of ንግዱቲ heaven, ሀዱፍ let it manifest. ጃለል ከን ዋቀረቲተ That's your ንግዱቲ heaven. አተው Let be between us. ሞቱማ ዋቀራ The kingdom of ንግዱቲ God, ዱፌራ አመኑ ከሰ ጅራ it is in us. ኢየሱስ Jesus, የሮ ሞቱማን ከን ዋቀራ your kingdom of the heaven, ሞቱማን ከን ዋቀራ your kingdom of the heaven, ንግዱ ሀዱፍ ጀኤን when it came to us, between us, ሀዱፍ ጀደ came between us. ዱቤን ኩን ዱቢ ፈኖን ድራቲ This is the word before the Christ, crucifixion. Crucifixion. But Jesus is in us. The kingdom of God is in us. It is in us. Say the kingdom of God is in me. Because
Paul says, after this, it's not Isana me who keessa lives. Yesuustu jiraata jedha. It is Jesus who in me. Jireenyan har'a jiraadhu iyyuu. The life I'm leading, Isumaan fooniin jiraadhu iyyuu. in the physical life that I have, Isana jaallate Kiristoositti amanuudhaan jiraadha jedha. I am living by the Jesus Christ. Sagaleen Waaqayyoo akkasidha. The word of God says, Tolaan amantiidhaan jiraata jedha. the righteous lived by faith. Obbo Tolaan amantiidhaan jiraata jedha. The righteous live Qajeelaan amantii isaatiin jiraata jedha. by faith. Hallelujah. Iddoon kun baay'ee natti tola. Tolaan maal isaatiin jiraata? Righteous live by faith. Namni tolaan amantii isaatiin jireenya dhugaa hin jiraata. Hallelujah. Rakkatus bal'atus gooftasa. Obsumaan taa'is eeggata. Harka keessan ol qabaa. Ani jedha. Har'aa kaasee jedha. From today, Amantii kootiin an jiraadha jedha. I live by faith. Isin tolaa moo tolaa miti? Maqaa are Yesuusin righteous. isin toloota taataniitu. Har'aa kaaftanii amantii keessaniin hin jiraattu. You will live by faith from today on. Inni biraani The other is ija naqata. and fruitful. Ija naqachuudhaan ulfinni Waaqayyoo mul'ata. By having fruits, you will manifest the glory of God. Yohannis boqonnaa 15 lakkoofsa 8 naa dubbisi. John chapter 15 verse 8. Kanaan ija baay'ee godhachuu keessaniin bartoota koo akka taatanis mul'isuu keessaniin Dhaggeeffadha. Kanaan ija baay'ee naqachuu keessanii bartoota koo ta'uu keessa mul'isuu fi ulfinni abbaa koo in argama. ulfinni abbaa koo in argama. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples, and love and joy perfect. Ija baay'ee naqachuu keessaniin By having much fruit, ulfinni abbaa koo hin mul'ata. my Father is glorified. Namoonni baay'een ija naqachuu hin barbaadan. Many people do not have fruit. Yesuus ija naqadhaa jedha. Jesus, be fruitful. Ija godhadhaa jedha. Be fruitful. Maal jedha boqonnaa 15 kana keessatti yoo ija naqattan jedha. If you have fruit, Dameen ija hin naqanne jedha. the branch that not has fruit Hin murama jedha. will be cut off Ibiddattis hin naqama jedha. and sent to fire. Kan ija naqatu jedha. That be fruitful and more Akka inni ija naqatuuf and have more fruit, irraa qeexxaama jedha. it will be treated. Watch me. Na ilaala. Ija baay'ee irraa qeexxaama muruuf irraa qeexxaamuun tokko miti. It does mean that cut off and be treat Namni it. qeexxaamuu beeku irraa qeexxaamuu haala mijeessuudha. Muruu jechuun kutanii gatuudha. Bunni gaafa jaaru bunni waggaa 100 waggaa 200 jiraachuu danda'a miti. Waggaa dheeraa jiraata bunni. Bunni gaafa inni jaaraa jechuun gaafa inni dulloomu. Maal godhu beektu? Akka inni deebi'ee ijoollee ta'uuf maal godhu irraa? Irraa dha'u. San barbaachifne irraa maal ta'u? Ija gaarii akka inni naqatuuf maal godhu? Irraa dha'u. Irraa muru. Yookaan immoo irraa qeexxa'u, irraa caccabsu. Ji'a ja'a booddee gaafa dhaxxanii ilaaltanii baalanni naqatee jiru. Waggaa isaatti dhaxxanii yoo ilaaltanii ijanni naqatee jiru baay'ee sin ajaa'iba. Qeexxaamuu jechuun akkas irraa qeexxaamuu jechuun haala mijeessuu fi jedhe namni Waaqa. Haala mijeessuu fi irraa wanta hin barbaachifne wanta goggoganii jiran irraa muru. And removing something that's Haala mijeessuu unnecessary. ija naqachuudhaaf haala mijeessuu jechuudha. Prunes, which means prunes. Kan ija naqatuu jedha. That give much fruit, Aantisee akka inni naqatuuf irraa qeexxaama jedha. and to have more fruit, it will be Kan ija prunes. naqachuu dide immoo murama ibiddatti sin naqamaa jedha. And that do not be fruit will Isin take ija away. naqachuudhaaf Takes waamamtan. away. You are called to be fruitful. Ija gaafa naqattan immoo ulfinni Waaqayyoo isin irratti mul'ata. When you have fruits, the glory of God will ulfinni manifest. Waaqayyoo mul'ata. Through you, the glory of God will be manifested. Sagalee keessa ol kaasa karaa koo ulfinni Waaqayyoo mul'ata jedha. Through me, the glory of God will manifest it. Inni biraani The other is, galata dhiyeessuudhaan ulfinni Waaqayyoo mul'ata. and praising the God, Shanaffaa jechuu kooti. giving thank for God will manifest the glory of God. Roomaa 8:28 naa dubbisi. Romans chapter 8 verse 28. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan hin geessa. Hin geessa. Isaanoo warra akka akeeka isaatiitti waamamanidha. Akka akeeka isaatti waamamanidha jedhe. Tasalonqee 5:18 naa dubbisi. Waan hundumaatti Waaqayyoon galateeffadhaa. Dhaggeeffadha inni barbaadu isa kana.
waan hundumaatti waaqayyoon galateeffadha. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos kana gochuu keessan hin fedha. Karaa Kiristoos Yesuus kana gochuu keessan waaqayyotu fedha. Na dubbisa masfaarfannaa 50:23 waan hundumaatti waaqayyoon galateeffadha. Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kana gochuu keessan hin fedha bakka. Galateeffadha. Afaan keessa ish jedha itti buusaa. In everything give thanks for this. Hallelujah. Namni galata aarsaa godhee dhiyeessu. Namni galata aarsaa godhee dhiyeessu. Ulfina anaaf hin kenna. Ulfina ana dhaggeeffadha. Namni galata aarsaa godhee dhiyeessu ulfina anaaf hin kenna. Isa karaa isaa qajeelfatuttis. Isa karaa isaa qajeelfatuttis. Fayyisuu koo nan argisiisa. Fayyisuu koo nan argisiisa. Bakka. Har'aa kaafte galata tafaan kee keessaa baa galata fayyinuu fayyisa waaqayyoo argitee baataati. You will see hin fayyita fayyitee baata galata tafaan kee keessaa baa waaqayyoo ulfina laatta. you will glorify God. Ergaan isinii qaba. Har'aa kaasee I have a message for you ganama kanaa kaasee from this morning. ulfina waaqayyoo argita. You will see the glory of God. Fayyisuu waaqayyoo argitu You isinii. will see the salvation of God. Fayyisuu waaqayyoo nan arga jedhaaka. Say, I will see the glory Maqaa of God. Yesuusin isinii ta'eera. Jesus' name. Ni ja'affaaf inni dhumaa The last one is kadhachuudhaan. praying. Tajaajila koo keessaa kadhachuun dhibeen beeku. In my ministry, prayer is common. Kadhachuudhaan. By prayer. Gaafa waaqayyoon kadhannu When we pray, ulfina waaqayyoo biyya lafaa irratti harkisneef. we will manifest the glory of God. Gaafa waaqayyoon kadhannu If we pray, ulfinni waaqayyoo dachee kana irratti mul'ata. the glory of God will manifest on this Ulfinni earth. waaqayyoo gaafa mul'atu When the glory of God manifested, harka waaqayyootu mul'ata. the hand of God will manifest it. Dhaloonni jijjiirama. The generation changed. Biyyiin jijjiirama. The country is changed. Waaqayyo karaa keenya karaa koof karaa kee dhaloota jijjiiruu God barbaada. will like to change through you and me this Waaqayyo generation. karaa keenyaaf dachee kana geddera. God will change Ergaan through isinii qaba. us. I have a message Ganama for you. kana This morning. galata dhiyeessita. You give thanks Fayyitee baata. and you'll be healed. Fayyitee baataati. You will be healed. Iyyaa fayyeen baa jedhaaka. Say, I will be healed.